Rabbiin immoo waan isaan dubbatan qofa osoo hin taane waan qalbii isaanii keessatti yaadni iyyuu ni beeka waan ta'eef Rabbiin immoo Nabi Muhammaditti himee Nabi Muhammad immoo nuun ga'anii ergaa isaanii nuun ga'anii kanaafuu mushrikoonni warri akkas jedhanii qixaaxin isaanii immoo kana jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira. Sa'usliihi saqar ibidda saqar jedhamu jahannamiinan isa galchaa jedhee jira. Lawwaahatul lil bash achirratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira deebii kennee jira warra mushrikootaa ibidda akka galchu jechaadha. Kanaafuu mi'a amma gama isaas deebina. Iyyasuus waaqni kan kee machaadha itti amantaati machaa jedhanii jiran. Akkasumas immoo weedduu caalu kan guntuta haasa'u kan harma haasa'u kan mudhii haasa'u waan garaa garaa haasa'u kun jecha waaqayyooti itti amantaati. Quraana amma kun deebii kennee jirra xumurree jirra kan quraanaa kennee jirra amma kana maal jettee itti amantaati. Waa'ee afaan kan koo keessa na dhungadhu kana waaqayyo dubbate macaafni jecha waaqayyooti yoo ta'e waaqayyotu afaan koo keessa na dhungadhu jedhee haasa'e moo eenyutu haasa'e mee kana deebisi. Matarree biraa keessan seeniin. Wuma kana irratti haasa'iti mee deebii kennu yoo deebii qabaatteef yoo mootti qaanfatte dhiisi deemi malee nuti muqaaranaadha gamaa gamana haasofna macaafa illee haasofna quraana illee haasofna lakki goolii gara kan kee qofitti dhaabbadheetan gara kan kee qofitti galchaa gara kan kootti sin dhiitu wanti jedhamu nu biran jiru nuti muqaaranaadha amantaa lamaa wal bira qabnee dubbanna waa wal fakkaatu walitti finnee haasofna kanaafuu amma mee kana deebisi Iyyasuus machaadha kana deebisi lammaffaa immoo Meedo Yesus macam mana basta? Gidduu seenin. Dhume deebiin ki guddu yeroon kee dhumeera. Kan na dhaabsisu jira waan ta'eef dhiisi. Dhumee jira diidami tokko eegalte diidami jaama. Abbaa mana yaal tokko sitan hima. Yoo deegaan kiyya dhumate seena dhaabsisa malee inni na dhaabsisuu hin danda'u tokko faarratti. Inni dhaabsisa ka sa'aatii loogina jedhamu qabu. Amma maaliin nu beeta inni sa'aatii ilaallataa jira. Diidami tokko. Daqiiqaa namni tokko asirratti nu qabu. Ela akkanatti gaarii miti daqiiqaa namni tokko silkii banatee ali silkii banadhaati asitti nu qaba akkas wayya waan ilaallamu daqiiqaa wayita dhumate isiniin jedhaara daqiiqaa isinii qabaara nu baasa akkasuma dhumatee jira bar daqiiqaa Khalid beeke akkoo qabuuti kana mara akkoo qabu no kana mara akkoo qabu daqiiqaa nu baasa Maali dhaggeeffadhu amma qo'ime ay silkii irraa nu mul'isan jedhaa qo'e nan dhaggeeffadha akkoo qabu nam beeka jedhani na ana caalanii tiiboodhaadhaan nan beeka jettee jaartini lukattuuf keessadhaan uffannisuu dhatte. Bashir caalaa waa'ee jaartii dhiisi jaartiin haadha waaqaati akka keessanitti dhiisi. Amma kana isin jedhaa jiru jaartiin arrabsa. Gaabii amantaati obsa gaabii seeraa daqiiqaa isinii qabaaraan. Kaaliitiin jedhamu waa marwada dubbachuu taraa koo nan danda'a. Daqiiqaa nu qaba baasaati ijoollee maal taatan. Bakka soddoma namatti qaba. Amma obsa diidami torba eegalte eegali 32 ni dhaabda. Bakka nan dhaabuuf beeke. Ana caalaaniitii booda jedha Oromoon. Jaartiin nan beeka jettee dhufteetu miila uffanniftee jedhan. Bashir caalaan beekan kunoo waanuma quraanni kun abjuu falfalaadha kan jedhu sin tuqne suuraa 74 irratti isa Yesuus Kiristoos immoo maraatudha jedhe suuraa 15 irratti yaa isa zikrii yookiin quraan isarratti bu'oo ati dhuguma maraatadha jedhaniidha. Kallattiidha nan sii baasan. Isa waa'ee qomaa kan jedhu kan ammoo nuuf hin dhiyeerra qoma keessaa qomaan sii dubbisaa jira jechuudha. Amma matti tuuqa jala bashirii malee mucaan nuttun nyaanne. Maaliif allaan gaafa Abdullaa Qamara jedhamu lakki jechuu dadhabee kanatti buu dadhabe bashirillee yaaleera. Kana dubbiin guddaadha sitti gaa. Iddoo kudhan otaadha jechuudha. Sareen qe'ee ta'u kan ishiin beekamtu yoo qeera bira darbitee galtee jedhan sheekummaan keessa dhuma kufe. Kanuma dubbiin hin darbine jechuudha. Kanaafi tokkitti gaafii qottuun nyaanne. Abjuulaa Qamaadha gaaf jedhamu maaliif lakki quraanni qulqulluudha maaliif hin jenne. Kana gaafiin tokko. Ammas lammaffaa irratti immoo suuraa 96 irratti dubbisi jedhee waa'ee Nabiyyuu Muhammadiin kaasuu illee hin barbaanne. Suuraa dubbisi jedhee Sayal Bukaarii 13 irratti Nabiyyuun barreessuus dubbisuus hin danda'anidha. Yaa jiran suuraa 96 irratti dubbisi jedhee irratti bu'e. Dubbisuu dursa moo barreessuutu dursa barachuutu dursa namni baranne maal dubbisameeme suuraa 96 irratti iyyuu egaa isa dhage malee hin danda'amu
dubbisa jedhee irratti bu'e. Isaan immoo barreessus dubbisuus hin danda'anidha. 7 ayyaata 157 irratti. Barreessuu dursa moo barachuutu dursa? Namni hin baranne immoo maal dubbisa? Argitanii? Kana rakkoonni guddaan. Kanaaf gaafii shaniin gaafadhe kanayyuu naan deebinee jechuudha. Tokkittiin ishiiyyuu naan deebinee. Kanaaf gaafa abjuulaa qaba jedhamu gaafa falaa jedhamu lakki maaliif jechuu dadhabeedha rabbi. Kana gaafiin koo. Xumuree. Kana naa deebise. Lakki xumuree. Daqiiqaa 2 qabda garuu. Maan naan deebine maal godha ammaa irra deebi'u maaliif lakki jechuu dadhabe rabbiini. Koy obsaan dubbat asu Ustaz Farhaan ingal ci bakka kiyya Ustaz Farhaan In argine baran Ustaz Farhaan meete akka jedhanii jala barreessa. Ayyee tanfa. Koy Khalid. Tanfa. Bashiritti kennitan. Alitti kennitan. Khaliditti kennitan. Wal gadhiisuu hin jiru koy. Jijjiirtan. Yeroo Maal takka cuwadhu kaa xumurteemi? Deebisuu dandeessaa? Gaafii qaxxaamuraa deebisuu dandeessaa? Yoon xumuranne xumura obboleessoo. Ittan fufaa. Waa'ee xumurachuu dhiisuu miti. Xumurachuu duwwaa miti obboleessa laa abbaan manaa dhaggeeffadhu. Rabbi maaliif lakkechuu dadhabeedha gaafiin koo? Kana naa deebisi kana hin ta'u taanaan nan bu'an. Deebisaa mee? Bu'ee jira daqiiqaan keessa buuta. Daqiiqaa kiyya naasaa. Ishee. Miyuutii koo. Tokkoffaa irratti gurbaanii rifate fakkaata. Rifate suuraa 96 dubbatte jedha. Waa'ee suuraa 96 dubbanne. Maal rifate nama sadii dhikkoo seera taa'ee raasee manikko. Maal obboleessoo calisi kamaa deegaa. Maaliif bashirratti dabarsitanii? Daqiiqaan kooti gobosii koo. Tituu dhufe maaliif sodaadhabbeen? Nagumaa mi garuu ati. Daqiiqaan kooti gidduun seenii hin jeeqine akkati muddamaartu nan beeka. Maal jira roobea? Muddamaartu nan beeka. Hadhamee dhiira ta'e bireessu. Baaliyyoo qooyaan hin jiran duune lubbuun jira qooyme. Beellama qabanuu naafatti Khalid. Mana hoogganaa amma Khalid obsa carraan kee hin jiru muutii qabadhu dhumatee jira. Miti ila nuun deebisu sanaan maal godha reeyu gaafiin gaafa nyaanna deebiin maal godha maaliif lakkachuu dadhabee as akkasitti gaggeessi malee rabbii maaliif lakkachuu ni dadhabe. Mee jira kenni warra jirtan kana qaxxitaa rabbiin maal akka jechuu ni dadhabee karaa garanarra zooree uummata erge. Deebisaa. Bakka kana kun dubbiin. Kana takkatti deebisaa fi bakka. Yeroo 5 jaa deebisetan jira lakkoofsa 10 baasee nufa dubbisu amma. Lakkoofsa 10 irratti walaqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dhikrukum jedhee rabbiin achuma irratti deebisee jedhee yeroo 3 moo yeroo 4 irra deebisee dubbise. Yoo mataan isaa dhakaa ta'e maalan godhaafan? Wantan gochuu danda'u hin jiru. Deebiseef hin jiran. Quraana kana nutu buusee nutu gama keessanitti buuse jedhee rabbiin karaa qaxxaamuraatiin gabaabsee deebisee jira jedhee kuno Bashaar baasee mul'isuuf. Bashaariin guddisaani. Rabbiin dubbatee jira jennee kuno itti agarsiisuu dandeenya jecha. Jennee gaafiin koo. Aboo gurbaan maal ta'e isa? Gurbaan maal ta'e gidduu koo maal seena? Hin muddamaarta obboleessu. Yoo muddamaaraatti amma amma deemi kottu itti xiqqoosi. Kheer inshallah maal ta'e mijaan ijoollee. Gidduu kiyyaan seeniyaan sin dhaggeeffadhe. Nama san barannee gaafiif deebiin barattee beektu. Dogongora kun tareen teetii miti sa'aatii isaa jidduu seentee dubbata. Tabtabillee godha warri kuwwii warree jala jirta. Dubbadhu ati Egaa mee nan xumura. Ilaa daqiiqaa kiyya ammaan jalqaba. Gidduu seenee na balleesse waan ta'eef. Amma kana xumurree inni illee kana xumurree sana booddee gaafii afaan irratti deebina. Tolee. Walumaa galatti rabbiin deebii kennee jira eeyyi achuma irratti inni lakkoofsa 5 irraa dubbate ani immoo lakkoofsa 3 irraa kaasee lakkoofsa 3 irratti eenyu akka jedhe rabbiin gabaasee zaalimoota jedhee zaalimoota sana immoo waa'ee isaanii dubbate lakkoofsa 10 irratti immoo akka isaan jedhan osoo hin taane kitaaba kana nutu gama keessanitti buuse jedhee rabbiin deebii kennee xumuree jira jenne. Akkasumas immoo suuraa 20 suuraa 74ffaa suuraa Muddassir kan inni fide immoo achuma irratti rabbiin illee deebii kenne waa'ee sanaallee mushrika akka ta'e nama mushrika akka ta'e sana booddee deemee sa'usliihi saqar saqarii isa galchuufan jira jahannamiin isa galcha warra quraana kan arrabse jedhee rabbiin xumuree jira jennee kana gabaabsine xumurre walumaa galatti. Kuni yoo inni hubachuu dadhabe yoo humna isaatii ol ta'e akka humna isaatii ol ta'e nan beekan. Maaliif jennaan dandeettii isaa miti waan ta'eef. Yoo humna isaatii ol ta'e awwaaqachuu hin danda'u deemee baratu quraana. Alifiin deemee baratu. Alifiin hin beeku amma. Walumaa galatti karaa gabaabaa macaafa isaa maa sodaate inni. Macaafa isaa maa sodaate.
Fakkeenyaaf Yesuusin machaa jedhanii jiran Maatewos keessatti Maatewos boqonnaa 11 irratti machaa jedhanii jiran albaadessa illee jedhanii jiran maraataa qalbii dabarse jedhanii jiran akkamiidha karaatti deemtu kanaan ati Waaqayyoo albaadessa yookaan immoo Waaqayyoo machaa waaqessa hartamu akkamiidha maa kana deebisuu sodaatte lammaffaa Quraanni kun abjuulaa qamaadha kan jettu yoo ta'e kun deebisnee jirra akka abjuulaa qamaan taane rabbii warra akkas jedhan sana akka ibidda galchuu rabbiin dubbatee jira akkasumas immoo kalaama isaa akka ta'e dubbii isaa akka ta'e ragaa quraana irraa finnee dubbannee jirra kun achitti goolabame oo danda'a waan ta'eef quraanni deebisnee jirra mee ati immoo afaan koo keessa na dhungadhu kan jedhu sana wedduu caalu boqonnaa 1:2 irratti jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu kan jedhu suni jecha eenyuuti Waaqayyo dubbate moo nama dubbate yoo nama ta'e macaafni dubbii namaati moo akkami yoo Waaqayyo ta'e immoo Waaqayyo akkamitti dhungatama kana deebisi akkasumas immoo Isqeel boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti waa'ee dubartii kan dubbatu dubartiin fakkeenyaaf qaama harree kajeelte minaan jedhee kan haasa'u sun Waaqayyo akkasitti haasa'e dubartiin qaama harree kajeelte jedhee kan haasa'e sun Waaqayyo akkasitti haasa'e mee kana deebisi obboleessu nan tumura gidduun seenii no jecha yeroo ati waan hin jedhe taphatabaa lakki waan ajaa dubbataadha no akkasi miti Belaa dhaggeeffadhu. Maal ta'e? Waan ajaa dubbataadha. Obsa muutii godhadhu. Waan inni jedhe kana akkasin jedhu matsaafni. Boota akkanaatiin ni sobdee akkana jedha matsaafni kennattee. Gaafii keenya miti. Tooppikii keenya miti gaa. Tooppikii keenya miti kun asi. Tooppikii keenya miti gaa. Tooppikii keessaa ba'e dhaggeeffadhu gaa. Tooppikii keessaa ba'e. Tooppikii nuti irra Obboleessu tooppikii irra jira waa'ee macaafarra jira waa'ee macaafarra jira waa'ee quraanarra jira waa'ee jira No. Quraanni yoo dadhabdee buu jette malee dhaggeeffadhu. Farahaan jettanii jalatti farahaan hin argine lakkoofsa 8 barreeffatanii ol galchina yoo agarre. Hin agarree bar jara keenya warri qoomantiin. Akkas miti dhaggeeffadhu laa. Aboo gidduun seenin maal taate obboleessu yoo dadhabdee buu jette nan dadhabe jedhi bakka. Maal taate akkati deebii isaan jirre beekna. Akkati deebii isaan jirre beekna. Macaafarra akka sodaatu hin beekna. Obsa. Waa'ee dubartiin qaama harree kajeeltee san anuu baruu fedha. Baasii fidee dhimma iddoo san baasii fidisti. Anuu baruu fedha bee fida waan san. Baasii fidee. Ayyee amman fidaaf. Isheen biyya sanatti warra qaamni isaanii qaama harree fakkaatu hin hawwite. Qaama harree kajeelte baasii fidee. Ilaa dhaggeeffadha. Hin jedha. Dubartiin qaama harree kajeelte kan jedhu ilaala. Warra qaamni isaanii akka qaama harree fakkaatu hawwite. No, hin sobiin akkas hin jedhu. Dubartiin. Ayyee amma fidaafi. Naala gaa uummataa naa qaba. Ali viidiyoo naa basi. Macaa biraa godhaan. Si qofa. Na inni dabalfata. Isqeel 23 lakkoofsa 20. Alaan jira siin jedhee jira. Nama sadii afurii natti darbinaa karaa. Macaafa qofa agarsiisa bara hin dubbatu inni. Inni dubbatu macaafa qofa agarsiisa. Nan bu'aan egaa yoo gaddatu danda'e. Inni dubbatu obboleessoo inni dubbatu. Macaafa qofa agarsiisa. Baqachuuf. Inni dubbatu obboleessoo. Inni dubbatu macaafa qofa agarsiisa. Inni dubbatu obboleessoo. Obsa. Kaati wajjin haasa'u kaalidiin qofa. No. Inta'u gaa akkasumi tooppikii keenya miti tokkoffaa tooppikii. Obboleessoo ana qofa taasaa bar. Inni mul'isa malee ana qofa taasaa. Tooppikii keenya. Obsa amma baasii naa fidi jetteeni bootee dubartiin meeshaa harree barbaaddee kajeelte booteen jedhe san. Ittiin tolu ta'a. Meera dubartii kan jedhu. Ittiin tolu ta'a. Ishee jechuun dubartii. No, dhiisi bakka dhaabi. Sobbeetta bakka. Dubartii kan jedhu hin jiru. Ishee jechuun dhiira. Sobbeetta. Ishee jechuun dhiira moo dubartii obboleessa. Miskiina walla. Namni bishaan nyaate oomacha qabata. Namni bishaan nyaate oomacha qabata jedha. Inni dubbisnaa qoy. Inni dubbisnaa qoy. Qaama goolii sitti galee. Obboleessoon dubbisnaa qoy. Bagaa qabattee hin dubbisnaa. Shaarri kajeele kan jedhu meerri. Ayyeen dubbisnaa qoy. Obsa ati dhugaadhaan yoo dhugumatti gartee karaa sirrii irra kan jiraatu taate muhiitii qabadhu caarraa isaaniitti jarri sitti fayyadaman jiranii caarraa kee eeggadhooti. No. Isaa bara gidduu seenee bara eegaa koo keessa gidduu seenee bara. Gidduu seenin kaati sodaatu jedhama bara yoo akkatti gartee ni waa hedduu qabatte dhiisi ati. Booda malee maala ni koo nama sadiitti hin jijjiirame beekta bineetam. Gidduu seenee obboleessoon dubbisaa fi Aleetti jijjiirame. Ala jira kaari. Ragaan abaasii jennaan ala jira. Mataa wannoon harkan jiru baasuu hin danda'u. Sababni sanitti malee si baasuu hin danda'a kaalidu. Ali kaalidu wajjinaa sa'i ali muhiitii qabatee Obsa. Ila waa takka sitti baan. Nun awwaarradin habiibii qoy. Dubbatanii waan isaanii sa'aatii isaanii kana kennii fi ani boote dubartiin qaama harree barbaadde jedhu san haa fidanii ati ammoo
matsaafni sibira jiraa miti isaan matsaafa keessaa baasan waan ta'e mitiin sobdan jedhin ittas baasi viidiyoo godhatu akkana isin boote Ali Tayyibut muutii godhatu obsa daqiiqaa takka keessatti itti ibsaa bicaa kana daqiiqaan keessan dhumee jira. Ayyee maal jedha isheen jedha. Isheen jechuun dubartiidha hin beekamaadha kun eenyu beeka waan ta'eef. Isheen biyya sanatti michoota ishee warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu sanyiin dhagna isaanii keessaa ba'us sanyii isa kan fardaa fakkaatu in hawwite jedha. Subhaanallah. Warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu akkasumas immoo sanyiin qaama isaanii keessaa ba'u sanyii kan fardaa fakkaatu jechaadha. Ispeermii jechuudha maal egaa kun beekamaadha. In hawwite jedha. Kanaafuu dubbii kana dubbii qaanyisaa kana waan safuu cabsuu kana Waaqayyo dubbate moo akkamii macaafni jecha Waaqayyo erga jettanii waan safuu cabsuu kana eenyu dubbate Waaqayyo dubbate akkasumas immoo isiin dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu hawwite kun eenyu maaliif hawwite immoo Dhagaakate umuratte. gidduumaa seena mucaan ijoo Umuratte dhagaakate. Koy Khalid fittee jirta walumaa gala si dhaga'ee jira waan ati himatte kan matsaafa amma qulqulluu gaafii keessa afaaniiti jechuudha gaafii afaaniiti amma ayyaa deebisa yaa matsaafa qulqulluu keessa Nan deebisa. isheen ayyee deebisiif. Dhaggeeffadhaa kutaan kun kan barreeffame waan qabaa. Ani immoo iddoo Allaanis yommuu cabsadhuun isinii baasa. Teessoo Allaan. waa biraadhiisi amma Firmiin kana deebisi coccobsaa kan jedhu. Situ dhaqanii gammada. Kana deebisi baasii Buutiinsi baasa kanaa itti galtee minii. kana deebisi jalqaba hin baasta rakkoon qabu sin akkisiisa Teessoo sallee Allaa jalaa Isallee narraa. nan baasa. Dhaggeeffadhaa kana. isallee sin akkisiisa ganaa inarraa abdaa sallee ifiddaati amma kan dubbisi Allaa keetti sitarraa malee narraa ba'a sitarraa malee. jecha eenyuuti kun Dhaggeeffadha kun waa jedha sittan kaasa. Ganaa sitarraa badhagee ganaa ishi. agartanii gurbaa kan agartanii laa waa biraa haasaa agartanii baqachuu Waa biraa taasisa uga siin baasa ganaa guddaa. deebisi dubbii kana eenyu dubbate Ganaa galte jechuudha. Ganaa si barbaade waan ta'eef. Si barbaade waan ta'eef. Ganaa see. aboo deebisi kana sana baasa rakkoon qabu wallaahi sana deebii nu deebisi deebii kana sana dhiyeessuu deebisi dandeessa Dabaleen koo dhaggeeffadhu. Qabadhu Usmaan Mutaatti qabadhu. Ani immoo isin amma waajjina agarsiisa. waa'ee kan keetiisi amma kana deebisi jalqaba kana deebisi ka'ii kan kuwaasa'e kana deebisi ka'iitii kan kuwaasa'e waa biraa keessatti kana deebisi Muutii qabachiise kam? Muutii lakki qabachiise. afaan irra jirra bara gaafii afaaniiti waan ta'eef kana deebisi waa biraa Muutii haasa'ini qabadhu. Daqiiqa shanii qaba muutii qabadhu. daqiiqaa minamini miti amma gaafii afaan irraati Daqiiqaan daqiiqaa qabaa qoyi. Ganaa muutii gadi waa'ee daqiiqaan jiru amma gaafii afaan Hin irraati jira ragaasii malee. fidee jira Ganaa isa ragaasii fidee isa nan baasa gadi. Muutii qabadhu. Kwa taragaggaa barsiisonni amantii isin barsiisa amantiiti mee taragaggaa obsa daqiiqaa takka kenneef waan kanarraa akka deebistuuf deebii kana deebistee gaafii isaan irraa qabdu atillee gaafachuu mirga qabda. Gaafii amma isaan si gaafatan bootee amma dubartiin qaamame harree kajeelte bootee jedhu san deebisii namni ay jalaa sin taazzaba abbaan dhugaa deebisee dhugaan isaa irraa fudhatamti. Kasoba deebise sobni isaa irraa fudhatama. Nama ta'e jalaa taazzaba waan ta'eef deebisii achi booda atillee gaafii isaan irraa qabdu akkuma isaan gaafii si gaafatan gaafadhu. Deebii kana Naa eebbifamii. muutii irratti irraan kaasinaa warri muutii irra jirtan aga inni deebii kana deebisee gaafii isin gaafatutti achi booda akkana jedha. Baay'ee gaarii. Amma isin baay'eedha waan ta'eef waajjii tokko barreessuu jiraatti waajjii ishee godhaa ragaanaa baasa waan ta'eef akkuma walii baasanuu sagantaan kun akka seerii ta'utti jechuudha. Waajjii ishee godha ijoolleen keenya waajjii qabaamaa kottaa naaf baasuuf viidiyoo jechuudha. Kana immoo nan deebisa. Ammasitti ijoolleen keenya waajjii ishee godha. Waajjii fidaan illee. abbaa barbaadde waa maddo erga ofii hin gitiin beekne abbaa barbaadde waa maddo akkuma qabu maal mushkila Zimdee dhikaatammaa. gaafa barbaaduu deebisi malee abbaan barbaade deebisu waa maddo Ganaa Khalid sa'aatii waa biraan carraa balleessu isaa kanarratti jidduun seentee hin dubbatin wayitanii sis seenullee baala seentadhaanii turte hin dubbatin. daqiiqaa tokko keessa deemee Ela daqiiqaa takkaa miti. Kan kenneef. daqiiqaan dhumatee biraa bara daqiiqaan isheen dhumatee jira gidduu kiyya seenee hin kennamneef iyyuu Khalid hin kennamneef atireef daqiiqa baasoo iturra daqiiqaa takka sii dabalee gaafii kana gaafadhu siin jedhe gaafiin ati gaafatte waa'ee shamarreen meeshaa anaa jettee harree kajeelte isa irra dabalii daqiiqaa takka sii dabale siin jedhee dubbatte amma garuu inni daqiiqaa 5 guutuu qaba
daqiiqaa 5 kana keessa gaafii ati gaafatte san illee si deebise gaafii sirraa qabullee si haa gaafatu achirraa atillee daqiiqaa 5 fudhattee dubbatta. Gaafii si gaafattes deebistee fi gaafiillee gaafatta. Maarsi deebetta daqiiqaa yeroo meeqa isa cabsila akka yemmuu yoo ta'e an daqiiqaa sarratti hin dubbanne daqiiqaa gidduu seenee na dhaabsisaa oole. Asillee argeera daqiiqaa murteessitu waan Dhaggeeffatu obsa Khalid ila muutii irraan kaasini yoo inni muutii irraa wayitatti dubbattu kaasee si jidduu seene daqiiqaa san irraa balleessine irra tara sillee akkasuma amma achi obsaa dhageette waan kana Dole. Bakka. amma carraan ko obsaati 45 eegalee deebiin gaafiin si gaafate deebisii fi achi booda gaafii gaafadhu Khalidi. Gaafii kiyya hubatee jira garuu gaafii kiyya maal jechuun gaafii kiyya deebiidhaaf. Bakka muutii qabaddatu. Anaaf kee miti jalqaba gaafalumaa jettee. Mituutti hin jedhini koo dhaggeeffadhu bakka dubbisneerrasi gaafii kee dhageenyerrasi koo dhaggeeffadhu. Meel takka waan adda baanu qabna. Daqiiqaa tokko si kennee jira gaafalumaa hin dandeenye abbaa mana. Siinaa isaan jiru meel takka. Warri mooteetaraa nama guurta algabbaanyi. Nama gara tokkoo qofallee ol hin guurina. Micaan kun adda jira. Nama adda jiru nama gara tokkoo bichaa ol hin guurina. Adda jira kunoo Khalidin gaa bakka. Khalidiif Aliin Abuu Bashaara keessa ran inni adda jira. Yoo dandeetta waajii fidaafi adda jira waan ta'eef. Amma Khalidii fi isa walitti dhiisaa bakka dhumate namni kuwwiin ol hin galina. Attaas falligu hin barbaachista. Naayibifamii daqiiqaa 51 tannaa baana dhaggeeffadha gaafii gaafata. 46 eegaltee 51tti dhaabda eegali muutii qabadha namni kun. Baay'ee gaariidha. Boqonnaan kun guutummaatti deebifamaa Hisqeel boqonnaa 23 irra kaasaa fakkeenya obbolootota ejja lammanii jedhee kaasaa ammas Waaqayyo dubbii isaa gara kootti dhufeedhe waa'ee warra ejjanii kana kaasaa jechuudha. Kuni kan inni ka'uu qabu 11 irraa ka'a 23 11 irraa ka'a. Obboleettiin ishee alabuunis kan argates garuu kanuma keessa immoo hawa isheetiin obboleettii ishee caalaa mancaatee turte. Ejjummaa alalummaa kan jedhu irraa kaasee jechuudha. Akkamitti namni alalummaa keessa akka ejji. 14 irraan kaasa. Isheen ejja isheettumaa hin dabaltee fakkeenya namoota warra kaan bifa kaallotaattis fakkeenya irrattis qalamanii diimaadhaan tolfamanii argite. Isaan sabbatamuun isaanii jira kun waa'ee maalii kaasaa? Waa'ee warra ejjituuti kaasa. Ejjinni namni tokko daangaa darbee akka hin hijju. Fedhiin isaa hama akka ta'e jechuudha. Fakkeenyaa fi Quraana keessatti yeroo kaasu isin gara barbaadanitti dhaqaa jedha jechuudha. Safuu kan hin eegne tumate jechuudha. Kuni hawwa ijjaate jechuudha. Isheen biyya sanatti michoota ishee warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu jechuun maal inni dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu. Ardi koopiraan dubbisa. Sooftuu koopii balleessanii jiru. Argeessanii tula. Isheen biyya sanatti michoota kee warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu jechuun maal inni harree wajjin miti harree fakkaatu. Sanyii dhagna isaanii fakkaatu hawwitee jedha. Kana jechuun inni ejji ishii baay'ee daangaa darbee fakkaatu jechuun seera roome tokko saddeet jira jechuudha. Maaliif namni daangaa ijaa akka darbee akka hawwu jechuudha. Darbee akka hawwutu jira jechuudha. Jechuun daangaa darbuu ejja namoota kana waaqoo ciigee balaleeffatee haasa'aa jira. Kanaafuu akka inni adabu kanatti ammina yeroo ijoollummaa keetii isaa warra Gibxii harma kee qaqqabatanii mataa hamaas durummaa keetii sukkumanii hin dharraate jedhe. Hin hawwitee jedhe. Kana jechuun maalidhaa? Hin hawwite. Waan hawwiteefi waaqa ciigee haasa'ee hin adabaa jira jechuudha. Adabatti agarsiisaa jirudha jechuudha. Tokko adaba agarsiisaa jira waan ta'eefi kana agarsiisa jechuudha dubbii kana jechuudha. Okay. Kana gaafa jedhu kun kanumaan gaafa dhumuun gara biraa immoo macaafa qulluu gaafa inni kaasu jechuudha. Mee Quraana keessaa iddoo tokko iddootti Allaanii yaa Muhammad ati ergamaa kooti jedhe. Yaa Muhammad ati ergamaa kooti Quraana kana natu sii kenne kan jedhe naa baasi tokko. Kallattiidhaan hin barbaade. Yaa Muhammad jedhee kan itti dubbate tokko lama. Lammaffaa irratti immoo waa'ee kanaa kaafte waan ta'eef waa'ee ijaa kaafte waan ta'eef jechuudha. Ija kan giggannu miti
keessumatti lafa Itoophiyaa irratti daa'imni waggaa 8tti gudeedamaa jirtu, daa'imni waggaa 11tti gudeedamaa jirtu, yakka kana kan babal'ise Nabiyyuu Muhammad. Sababiin isaa maaliif Aishaa waggaa 6tti fuudhanii sagalee wajjin ciisan waan ta'eef. Yakka kana guddaa kan mul'isaa jiru uummata Itoophiyaatti akka biraa jiru uummata kana waan ta'eef. Lammaffaa erga jedhamee safuu kan hin beekne safuu kan cabsu waggaa 6tti fuudhanii waggaa 9tti maaliif wajjin. Arraba fayyadamaa ragaa fi deebis yennaa nama turre biraa seene. No kaasin bakka. Ambuye bakka. Aboo gaalii callisifannaa ishee rabbii jedhi. Maalan callisa arraba dhaggeeffata buleessuma. Gaafii deebisi maal tuskee waan gaafii daqiiqaa isaa bitatu munaa gabbaan. Wanni si galche maal daqiiqaa 5 jedhanii fi daqiiqaa 5 haa bitatu. Maali gaafii isaa si haa deebisu kwa gaafiin gaafiidhaani. Daqiiqaa si jedhamee fayyadame. Islaamummaa rangaa fadhee obboleessoo. Islaamummaa qabaadhaan illee musliima. Daqiiqaa isaa eeguu qabda. Callise maaltu galche? Si maaltu galche? Gidduu maaltu si galche? Awwaa islaamummaan gaafa Daaniyaa keessa jedhu bira daaraan. Dhaabi daqiiqaa isaa. Eenyu si filate siin jedhe? Eenyu si filate? Daanyaan si filate? Siin filate bara. Rakkanne si wal. Hanqanan gaafadhee macaafa ranga ayyee bashaar aseesh. Amma macaafa ranga Aboo ija nama dhaggeeffadhaa daqiiqaadhaan. Ani nama muslimaati yoo inni arraba arrabsuu dhaggeeffachuu hin danda'u. Macaafni yoo of danda'a ta'e macaafa irraa deebisuudha. Yoo of hin dandeenye immoo dhiisee deemuudha. Malee waa'ee quraanaa miti kanan gaafadhe. Waa'ee Nabi Muhammad miti kanan gaafadhe. Macaafa isaa irraa of dandahee deebisuu qaba malee. Bara arraba jireenya bariyaa kaalif kenna. Daqiiqaa 5 kennaniif daqiiqaa 5 wayita kennaniif. Aboo gurbaa kana daqiiqaa 5 sin gaafanne. Daqiiqaa 5 isaa keessatti yoo dubbatte sirra darba carraan siin jedhe daqiiqaa 5 qabda ammallee obboleessa obsa haasa yoo an sittol. daqiiqaa kaduma dubbateera. Ganaa daqiiqaa 5 qaba. Ammallee 5 qaba yaa. Maaliifi yoo jidduu maaliif shan qaba? Asu dhaggeeffadhu dogongora akkasii dhiisa. Fakkeenyaaf jarri warra dhaggeeffadhu yoo loogiin beeku kan kijibaa fi loogiin waan agarsiisu. Loogii obboleessoo isaan dhugaartaa magan. dhaggeeffadhu loogummaa miti laal. Tokkoffaa asu dhaggeeffadhu muyitii qabadhu namni tokko jidduu seentanii jara lamaanitti hin bu'ina. Isin galee kabajaan itti dubbadha ammallee. Jarri kuni Baaliyyoo atillee dhaggeeffadhu lama. Ila koi baaliyyoo namni kun nama guddaa nama amantii barsiisa. Wayita waa jettuun eeggadhu waan jedhinaani nama guddaadha. Obsaallee akkasuma waan jedhinaani. Amantii barsiisan waan ta'eef namni amantii barsiisan nama dura deemu nama of duratti ati ilaaltu waan ta'eef darbullee seera honnaa sanii eeggadhuun waan jedhinaani. Kaalid seera reef kaayanne san cabsitee micaan daqiiqaa 5 dabalatee waan si gaafadha asirratti. Waan si gaafadha asirratti. Hin cufatin. Seerri kaa'anne macaafa isaa irraa deebisee ka'ee kan koo gaafachuudha moo kan koorraa naa deebisuudha? Kan keerraa si deebisoo son ta'in amma ila. Naa deebisi. Macaafa isaa irraa naa deebisuu moo? Almataan kiyya maal taasifame beektaa? Na dhageeffadhu maal taasifame beektaa? Gaaffiin si gaafadhe waan naa deebisi. Gaaffiin si gaafadhe waan naa deebisi. Maan na gaafattu na gaafadhu. Gaaffii nan gaafadhe macaafa irraayyii waa'ee dubartootaati. Waa'ee dubartoonni warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu hawwuuti. Waan kana daqiiqaa fudhatee bal'isee naa deebisuu. Wanni barsii deebisee micaanuma sirrii dubbisaa. Arraba akkamitti dhaggeeffadha an bar nama muslimaati bar yeroo Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam arrabsamu dhaggeeffachuu hin danda'an. Maal taati ati? Waa'ee Nabi Muhammad hin gaafanne ani. Aw kanan gaafadhe waa'ee macaafa. Si deebisee macaafa sarara dandeenyaa deebisuu. dubbisaa jira waan ati reef jette seeraan deebisee bar micaan kun dubbisaa waan sirrii jette as hin jira macaafa qulqulluu keessa. Injira. Okay, an kana sin jedhaa jiru maaliif arrabate seen dhaabsisuu qabda bara yeroo inni arrabsu. Ana waa'ee amma fakkeenyaaf dhaggeeffataa jirra baru dhugaadha. Rakkan. Amma carraan kootii naa kenna. Yoo wal gaafannani. Daqiiqaa fitattee jira naa kenna amma. Daqiiqaa naa kenna. Ana waliin haasaa jirta bar Khalid malee isa wajjin miti. Yaani ati isaaf loo gaartaa bare daqiiqaa shan kenna gaartaa barate. Illoo gaartaa barate. Isaaf loogaan jira. Haqa isaati yoo haqa nama amantu taate ho'itaa wala eegallu yoos namni jidduun nama galee daqiiqaa 5 dabalata jedhee hin dabalata micaan. Laa kana irratti ani nageenya waan akkanaa kana situ yoo jette jedhi malee kan nageenya waan akkanaa kana daqiiqaa 5 dabalata. Amma reef warre kabajaan isin dhageeffatu jirra ilaamee galatoomaa guutuu keessanuu Abu Bashar nama jidduudhaan itti seene daqiiqaa 5 irra darbaa hin jenneen. sirriidha mee ila Khalid isgalatoomi obsaat isgalatoomi ila Khalid balisa kenna qaali dhageeffadhu laa wanni nu harka jiru maali beeta laa ya'tiihi al-baatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanziilun min hakiimin hamiid
ما يقال لك إلا ما قد قيل من رسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم كسر وجد له مالك نتلقى نرك جرا بيا بوتو إنها سيبرقاتك كان دويتا صبري ابن محمد عليه الصلاة والسلام مراتا جرني برا دابتني الرمسان جرني مراتا كجيبا نسائر جرك تنفلنا سني منافقين كفر من القرآن رتبوا إلى رجاك أو تيسرت إجت أميل جلال أي ملء hanga fedha haa baxarraquudhis way ananta hin bar carraa walirraa kennina jenne bar maal gocha arabshaa isin kaasa jecha malee finkila narra kaaftan silaamtaan kun harkaan ba'u loogii narra uumtanii balaan baasu hedheetti nama yaa'ii bahi jedhaanii jirani warri muslimaa maal jetta kaalidati waan kan bahi siin jedhaa jiran sodaachuu sin fakkeessu akkana dubbii mataa irra hin deebiin takkatti carraan agan nama dubbadhu gajede nabiyyi arabsaa jira jedhe obboleessa obsaati nabiyyi arabsuu dhiise yoo wal mormiteen kara mana gaati wal mormaa eelu maal jenneen arabsinatti eelu ammas kanuma jedhaa jedhan maal jenneen arabsi adabiyyi maal jenneen arabsi jechati jechuun taane yoo maratte kara mana gaati eelu waan si gaafata afaan oromoo dubbannaa miti numartu Eko elu isa me koy mut khalid muti kabat danne nyati wan diamond koy nati yo se raina samni yo wanna musa dise khalid bakati bana Bruce beka diamond to akka wanan desu bashar kafuti ali ar kafuti akka wanan desu uno amma rabu wajjer tawrabsa lakin do kuma noti wal benam elu ko do bayati wal benam disa tibe wala rabsu disa rana gelita me koy isum ha qarabbi dubbadu me eloti jalqaba shura jinan dubbad Ishi muwadi ya tirazi. Koi khalid koi elu numti dugara biya ki karabi ati mati amati. Koi khalid koi kabadu muti. Koi me obsa. Me koi isi yume. Dis mal jetta khalid me warri kesan bai sin jira arasan. Rakkoon qabu bawwan illee alan jira rakkoon qabu ani bawu namni jedhe osoo hin taane yoo ati naamusa dhabdee loogii kan dalagdu ta'e sirbi raan ba'a maaliif jennaan mana loogii dalagu ila awwal loogii dhaafi ila khalid waan loogii dhaafi waan akka kijibaa jibbuun qabu maaliif beeta dhaggeeffadhu ammoo osoo obsaan kun jidduudhaan sisseene obsaan dhaggeeffadhu kana ammaa yoo dhaggeeffataa jirtu bara naamusa kan qabu manni kan kee bara mana nama dhaggeeffattu tokkoffaa an nama muslimaati nama amantii kiyya jaallatudha nama nabi muhammadiin jaallatudha yeroo nabi muhammadiin mudatu dhaggeeffachuu hin danda'u tokkoffaa mata duree irraa ba'ee waa biraa haasa'e jechaadha mata duree irraa ba'ee cituu ba'e mata duree irraa kaalid maa jettati waa'ee quraanaa si gaafata torba yesuun gaafanneeti. Taazaba ammanni garuusi. Abboo ila gizee takka carraa naa kenna obsaa gizee takka na dhageeffadha waan isinitti hima. Walitti mun bareeda kaalii dhageeffadhu kaalii na dhageeffadhu. Kan dhumaa wayinaa ta'e Hasan jara bira jira asa warra jaraati dhageeffadhu asa warra jaraati jaraa dubbataa hin jiru dhageeffadhu dhugaartu sitti himna. Ani gara keessan musliima callisi ati bakka ati callisi mime. Dhageeffadhu sitti hima musliimaani. Garuu daqiiqaa shan wayita sii kenname daqiiqaa shan irratti dubbadhuu siin jenne malee namni waan badaa yookaan ammoo arraba badaa siin jedhe takka illee hin jiru barra kaalidha takka numaan nuti harta. Mee al takka ishee callisi. Yaada takka kenname dhiifama hojii. Ana dubbata kaalidha. Koi asu naa kenna. Asu naa kenna. Dhageeffadha. Ayyee kaalidhi obsaallee mootii qaba. Koi asu dogongora guddaa qabu tokkoffaasi maaliif yoo kajeetu taate kaalid wanni inni jedhe irratti gaafii ani gaafadhe irratti gaafii san irratti yaada kiyya naa deebisi jedhe obsaan immoo yaada isaa san deebii isaa san sirrii deebisuu diddaaf kabiraatis seene kitaaba isaa irra wangeela irra deebisuu dhiiseetiin quraana keessa seene waa'ee nabiyyi haasa'uu eegale sigale san irratti obsaan dhugaa rabbii obsaan bar waan kaalid jedhe san akkasuma tarreessee dubbisee fi bar akka meeshaa deebisuu dhiisee gaafii biraatti kutee birin. No, akka meeshaa harree dubartiin qajeeltullee waan inni dubbisaa ture hin argineesi. Mee amma carraa tokko kabajaan baatu obsattillee dabartaa kaalid carraa kenne. Kaalid dubbadhu. Ayyee kaalid. Carraa kennuu yoo dandeessanii. Daqiiqaa koo hin finne daqiiqaa koo. Daqiiqaa shaniin qaba ganaa. Mee callise xumurattee jirta mee callise. Obsaa qooyi mee dhiisi. Lakki asi nan ba'a bakkaase si qaba jara nan ba'a daqiiqaa shaniin qaba ganaa yoo ba'ette nan ba'a laana. Eessa baata obsa gara takka daqiiqaa shaniin qaba waada kana jalqabaa namni muutii kaafatee haasa'ee daqiiqaa shan qabaa jettan narratti ka yaasa'e seera hojjechuu qaban irratti. Yoo carraa naan kennin dhugaa gammana. Haasa'ee cabarbaruu fi dhageeffadhu asu haasa'ee cabarbaruu.